Ashama harka fuunee hordoftoota Oro Smartphone. Har'aan tan appilikeeshinii akka securitytiin fayyadu takka wajjin ilaallaa. Isheen sun anti theft alarm jedhamti. Ishii tana ani bilbila koo irratti install godhadheeraa. Isinillee Play Store keessa galtanii download akka godhattan isiniin jedha. Yoo isin barbaachisa description jala isinii kaa linkii isaa. Appilikeeshinii kana erga bantanii booda fuulli jalqabaa isaa akkana jira. Anti theft alarm jedha maqaan isaa. Anti theft jechuun farra hattuu jechuudha. Dammaqsituu. Alarm jechuun akkuma beektan kan si dammaqsu. Tokko charge detection mode qaba. Chargerii irra yeroo inni buqqa'e akka iyyu. Lammaffaa motion detection mode iddoo adda addaaf minjaala irra ta'uu danda'a. Erga keenya isarra deebinee erga keenyee booda akka inni iyyu. Lammaffaa proximity detection mode kun detect when removed from pocket. Kiisha keenya keessa yeroo baay'ee hattuun bilbila rakkisaadhaan beektanii biyya keenya keessatti bakka akkasiitti iddoo namni baay'inaan jiruu fi bakka shakkitanitti alarmii kanarra deebiftaniiti kiisa keessan keessa ogeettan parsentii hamma baay'ee fayyada jedhamee baay'ee nama gargaara. Hayyee iskiriinii waan waraabaa hin jirreef asirra bilbila biraatiin waraabee isinii argisiisa. Na hordofa. Jalqaba appilikeeshinichaan bannaa. Motion detection kan jiru hojjetaa isarra sekendii 5 keessa bilbilli kan lafa godhu yookiin cufee biraa deemudha jechuudha. Amma cufaa jira jechuudha bilbila. Nama biraa fakkaadhee suutaan fuudhaa jechuudha bilbila kana. Suutaan kaasa lafa. Erga kaasee xiqqoo ture booda bilbilli kun harka iyyee. Paaswordii koo itti galchee malee naan cufamee jechuudha. Hin cufee paaswordii isa itti galchee jechuudha. Kan biraa yeroo dukkanaa akkamitti akka irra deebinee dukkana keessatti sirrii akka inni mul'atuuf tuqaa 3 kana tuqxanii setting yookaan yoo san seentanii dhumarra iddoo flash police light during alarm kan yoo kana tuqxan. Erga tuqxanii booda okay jettanii allow jettanii ergasii duuba deebitanii kaanuma amma kana motion detection mode kan kanarra deebi'aa sekendii 5 keessatti lafa godhee biraa deemuu qaba isiniin jira harka kootitti iyyin. Achii booda itti deebi'ee suutaan kaasa ammas. Xiqqoo erga ture booda bifa kanaan harkaan nayyee jechuudha. Dukkana keessatti bilbila kana fuudhanii deemuun hin danda'amu jechuudha. Hayyoo ana dhaggeeffatanii galatoomaa.